Hayyee nageenyi waaqayyoo jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu akkam jirtu nagaa keessan ani nagaa kooti galata waaqayyoo xinnoo biizii ta'een viidiyoo guyyaa lama sadii booda hojjedha mee yaada tokko sheer isinii gochuun dhufe agasitti garuu jalqaba jechuudha viidiyoo koo ijoollee biraaf sheer godha chaanala koo faaraa warreen taane immoo sabiskiraayib godhaa seenaa maatii koo ta'asniin jechuun jaaladha isa taansee har'ee guyyaan 20 meeqa waan ta'e kanaaf torbee lama hin guutu ayyaana fi kana gidduutti naannoo sabbataa asii wal qixxee walisoo naannoo kanaan dafi maatii koo sirpiraas naa godhii maatii koo nan barbaada warri jettan jechuudha yeroo gabaabduu tafe waan ta'eef na qaqqabsiisi warri jettani na dubbisuu dandeessu jechuudha. Akkuma isinitti Finfinneedhaa has jechuudha. Walisoo kana naannoo wal qixxee magidduu kana asiin karaa kamiinuu jechuudha. Na qaqqabsiisi ayyaana haadha koof maatii koof waan kana waanuma ta'e waanuma gammachiisuu barbaadan birriyootti ergitanii waan asin jettaniif waan kana argatanii gammadu waan isin waan jettan sana hin godhatan garuu irra oolchitan yoo itti kennitanii wanta gooteef sana hin ta'eefit argama jechuudha. Kanaaf ayyaanaaf jechuudha. Yoo ayyaana isa kana immoo qaqqabne masqalatti immoo nu qaqqabsiiftaa kana naannoo wal qixxee kana uraageessa yoo anatti haanee jira kana bara fagoo seenaa walisotti haanee jira wal qixxeen fi uraagee naannoo uraageen jedhama miti akkuma naannoo Oromiyaa yookiin maal walaataa jedhama akkasii isaan ijoollee akkasiittiifis maatii keessaniif ayyaana masqalaa irratti immoo isinii qaqqabsiisuu hin danda'a yoon isa kana qaqqabsiifachuu dhaabbattan maaliif saatii kana kaatanii qarshii akkaataatti ergitan yookiin immoo waan ergitan qabaachuu dhiisuu dandeessu. Masqala irrattis yoo jettan immoo hin danda'ama. Torbee sadii tafa isatti jechuudha. Torbee sadii guutuutu jira waan ta'eef natti himachuu dandeessu. Sagalee makiinaa mootorri na darbin iyya ijoollee. Kanaaf natti himachuu dandeessuun isiniin jedha. Ayyaana irratti immoo dhaqee atumtis nu dubbisiisi warri natti dhiyoo jirtan dhugaa waaqayyo baay'ee nama rara namoonni tokko akkaataa ayyaanatti dabarsan akka isaanuma fuulan arguu warri dharra'an baay'een hin jiru. Yeroo kanallee bilbilli baay'ateera bargii xollaa deemanii maal jedhanii dubbisu ollaa yoo dhaxxan immoo daataadhaan immoo abbaan sun akkasuma daataatti guutee waan hin jenneef daatan yeroo baay'ees immoo naannoo isaan jiran dubbisiisuu dhiisuu danda'a. For example gadda meeshaan geesse mana isaaniitti hojjetu silaa mucayyoon wifi na agarsiisi na dubbisi jettee waan turteef jechuudha. Dhiifama asumaani. Dhiifama viidiyoo gidduudhaan kute bishaan yeroo daddabarsan makiinadhaan warra dabarsan meeshaa faabrikaadhuma akka bahin akka nu qaqqabu barbaadeni makka faafaadhaan namatti dabala. Isani arge na waaman natti makiinadhaan. So maal jechuu barbaade gadda yeroon meeshaa sana maazarii ishee bira geessuu fi konneekshiniin gonkuuma hin jiru naannoo isaanii amma daqiiqaa 3tu deemne hin jiru. Maazarii ishee fuudhee achi bahee as deemee dadhabnaan dhiisee deemee jechuudha. Warreen akkasii rakkatu bartanii naannoo isaanii kanatti amma daata dhumaa naannoodha bilbiluma kaameeraadha naannoodha yoo argatanii daataan immoo wifi seeraan neetworkiin hojjetu naannoo isaaniitti. Warreen akkasii immoo baay'ee ulfaata arguu hin danda'anii ijaan hin arganii. Kanaaf yoo naannoo isaanii jijjiraate naannoo natti dhidhiyoo ayyaana irratti kanas nu geessi sirpiraas godhee achumaan nu dubbisiisi yoo jettanii na dubbisaa keessanii maatii dhumaa dharra'ee ayyaana irratti hojjetan bargii dhugaa waaqa isaa tokkoof daqiiqaa tokko kenne bajaji kontiraatii qabadhee dhaqee isin dubbisiisee nan deebi ayyaana irratti dhiyootti warra ta'e jechuudha. Maaliif naannoo kootti namni lama yoo waan dharra'e sana waan hawwe sana waan sammuu isaatti qabame akka firii ta'u godhee anaaf mee firiidha nama sana furreen dhugaa maaliif ofiifan beekama jechuun ilaalime
baay'ee dharraate dhengada dubbisuudha warri sin dharra'anii mucayyoonis garuu hin argamu networkiin dhiiseen gale maalaan godhare waayifaayiin fudhadheen deemi'an ግን networkiin hin jiru baay'ee cannaqamu ijjish maalinni jedhanii wal ilaaluudhaaf jechuudha meeshaa baadhee geessurra nasa kanatu immoo naa caala dhugaa waaqayyoon isiniin jedha jechuudha እና akkasii anyways channel ko ara warta sina subscribe godha channel ko isitti video lala ijoollee biraan share godha nuree buufte hin jedhina እና karaa kaminuu maatii abbaa haadha karaa kamiin surprise nu godhi yoo jettanii fiigee ayyaanaaf isiniif hanqaqqabsiisa yoo isa kanatti isinitti hin tolle immoo samasqalaatiif isiniif hanqaqqabsiisa isiniin jedheera yeroo kanatti ammatarii torbe kanatti qarshii argachuu dhiisuu dandeessu akkaataa itti ergitan isiniin daddafuu danda'a yeroo sana ayyaanni dafee gaa waan ta'eef yoo masqalattis yaaddachuu dandeessu akkasii nagaa keessanitti tola baay'ee isinitti taasa'e gaafii yoo qabaattan immoo asuma jala koomantii jalatti barreessaa yaada yoo qabaattan koomantii jalatti barreessaa bye